Amma inni dhugoo fuutanii akkam gootan akka haadha manaa qoran beeytanii yuusine daa'ima na fakkaatanii barusaan. Osoo fuutanii waanuma akka haadha manaa qoran beeytan irratti fakkaatu garaana yaadanii barbaadaya. Waan akka baadhaa lafa sabni beekirratti fakkaanne yaala. innaa boba ati nama sheekaa irraa barii gaafadhu. Saayiban taanee wajjin gaati. Saayiban taanee wajjin gaati. Wallahi daa'ima natti fakkaatanii bar daa'ima. Ati hootoo keessaan hin sii barsiisaa haati takkaa hin argintu jira. Fuudhuuf deemte jaanii dhugaadha. Amma boruun siyaa magaa boruu sargii qophaa'e. Boru sargii boru gaa boru as baatee ililchuu qabda. Ililchuu ajaa'ibaa tan. Wayi guddiidha. Jechuun boru fuudhu deemta akkamitti ta'a akkas boruma fuudhu wal taatanii walii galtanii jiru. Hayaati maal jechuudha soqaa jirra siin hin jennate erga edaati as. Aara keessa nama quraana irraa fi nama quraana markaza irraa deemu quraana qaree kara manaa galu buusuu deemta moo walii galtanii jechuu fedheeti ammas yaa'ii biraa nutti hin fidin jeeti bar. Tanuma argan kararraa qabanii butanii achi geessanii ofii gandi miyyoo isaanii barbaadanii manguddoo itti ergina maal butaan shari'a keessa hin jirtu. Eessa jirta gandi keessa kamii dubartoonni manatti ol gala. Manuma warra ustaada yookiin nama sitti dhiyaatu geeffattee ture. Beeraa olaanaa qolla baay'atu jettee nuti manguddoo geeffatte deemte. Galgala magariisa subii butuu deemta silaa yaaboo gudii bara. Alaala guyyaa butan malee halkan hin butan. Osoo namni si argu. Amma booruu saayii rakkanne wallaahi yaaltaan. Amma booruu qabuttu jala deemna jechuudha. Hayyee gaa tanuma iqaama uffattee buti akka nuti illee harkinee irraa dubbanneef. Xiqqoodhaa bar. Ati gaa xiqqoollee osoo hin ta'in tanuma jiddii gara isaa itti wayyaadha. Duruu laaltee jirtaanii? Duruu laaltee jirtaan maale? Nama nooman laala jettee taane bar. Assalamu alaikum. Nama sawwacii itti baaftee deemi laala jettaan. Assalamu alaikum Ustaz Bayyan. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabeektanii Ustaz Bayyan ana. Ati guyyaa meeqa siyaamna nama jalaa boonti ati warra sheekota kanan dubbiftuun sa'aan sodaa. Ani boonu bar yaaboo lafaa fardaan si barbaadee kunoo mubaarakiin miseenjara kee sila ganama argee. Bakka ani doktora beektaa doktora jaalalaati ni beektaa wareegaman ani jaalalaa kaffalee ani kiloroksii dhugeen tarrafee kunoo maakii rabbii gadi na cinaa turtee si galee giggimmi jedhee mucaa naa fiddanuu malee jennaan maakiin mucaatti bilbiltee kootu jennaan ani siin fadhuu maakii na dhiisii jedhee jechuudha jaalalti hin ta'u jedhanii. Isheen afaanumaan jaalala beekaa malee akka durriyyatti dubartii haasa'isiisuu. Ati immoo nama jaalalaati garuun sitti aareen ture duraan dhugaa garuun yeroon immoo keessa lixees ilaaluun na azzansiiste si malee maaliif jaalaltii fala gooftaati. Ati abbaa jaalala. Gooftaati rabbi si haa hiru jeetan du'aa isii godhaaf jaarsa ajaa'iba. Ani baay'ee na azzansiise Ustaaz Bayyaan jaalalatti namni qoosu. Dhugaa jaalala dhugaa jaallatee. Osoo boochee dhugaa rabbi maqaa dhooyiteetiin baana. Fatiyaan ni bochi baay'isawii boyisiinis tiktok kanarratti sadarkaa tokko farra jirti. Yoo mamma jeehettee bochishi. No Ustaaz Bayyaa ani na azzansiista beektaa maaliifi ati kuni. Nama jaalalaati wallahi hin bo'an Ustaaz Bayyaan yoo barbaadde viidiyoo beetii si bo'an. Barbaadde qabu'anii fi beekaa nama jaalatan irraa bo'anii fi kun baradda. No anis nama jaallatee bar Siinis bar nama jechuun jaala amma dura jechuun wallahi taarika dhugaati Ustaaz Bayyaan Fatiyaanii amma dura isii tana hedduu mucaa tokko mucaanii warra awwadaayi maqaan eenyu ture isa Fatiyaa. Muazee.
Mu'aaz jedhama dhageessi hima. Mu'aaz jedhama emmi jettee gisee hunda miidiyaa kanarraa maraatti ni boochi. Nama Ameerika irraa dabaree micoon tun kaayiroo jirti maakii deemi dubbisi xiqqoo gorsinaan jaan. Hayyee waayillee gorsa illee beeku gara xiqqoo hin jajjabeesse jeen gisee mana dhaqu fatii aantiyyaan kiroroksii bitatteetuma dhuyideef shanti beekte keessatti ani quban qabu an ciisutti hin jira jechuun bultuu malee hin deemtu na jettee. Akkasii laayifii baneetiin yaa Oromoo micoon edda kun intarvii godhinarra duute ishee. Kadir Martuufaan qeerroo manatti yaamanii rabbii gaditti qeerroo iyyee laayif irratti uujeetiin laayif irratti nama yaamee qeerroon dhuftee hulaa cabsitee mana yaadde. Dhugatti booniyyeen waan amaarri nun godhin nu goote. Harargee diinnin boochisin booniyyeen boochifte si gale. Kun akka harargetti gartee nuuf salphina osoo namni nafillee nu boochise wayyaa beektaa kubbaayyaan tun nu boochisu garuu baay'ee na dhagayame garuu kitaabul jismi keessatti Monaalizaan tan jaalattee jira si galee kitaabul jismi kun haazaa wal haqqul kitaabul jismi. Haazaa wal haqqul ayyee. Kitaabul jismi irratti Monaalizaan eenyu jennaan tan jaalatte qofaa. Bireedaan addunyaa kamii jennaan kan jaalatte qofaa jira. Amma sheeyiticha kana waa'ee boniyyee dhiifneeti amma nuti dhalaalaa akkam tana qopheessineef si gale. Ta hoggii isii laalte fuulli isii kun minaaraa masgiidaa fakkaata dheerina tiiticha hoggii kaccee'utti gufateetu machumaddu asii gale. Yaa maasha Allah. Diyaaspooraa Minnesota irraayi. Mudhiin isii tun qallina gaara qaaf kan guyyaa malqiyaamaa rabbiin irra nu oofuu taa'u san fakkaatti si gale. Akkasitti illee na jalaa citti jedhee booya kaan. Dabbaan isii kun guddina gartee piraayimidii Firaa'oon ijaare san fakkaata jechuudha. San ijateetiin gartee ragaansi. Alain goblok lebih. Yes, malin bota Tuhan dele bego berapa ini? Rifeensi isii farda ce'u sahaala gartee hudduu tana keessa ol fuutaa jechuudha. Dheerina rifeensa isii farda ce'u kana sahaala. Hayyee. Miilaan oggii isiin akkatti lafa ajjatte dhiigni kun akkana cirri keessa jaamii si galee akkanaan laaltee garta. Akka daawwitiitti. Akka daawwitiitti hirpha kana keessa gartee dhiiga ol dacha'u kana garta. Hayyee. Dheerina morma isii bishaan torbaan tokko keessa gayyaa bishaan isiin akkatti untu si galee. Maashaa. Yoo dogoggoruu baadhe gizee ustaadni alaa dhufanii galgala rafuuf deemanillee qaamni isii kun akka nama waan mool seenutti daawwiti barri mool kanatti ufumaan addaan banamaa jedhani waan takaafachi akkasi mee waan sana akkam mul'ii gadillee xiinxala. Aboo maal oggii isiin seeqattu balbala jannataa banamee jette hidhiin lamaan isii tun oggii akkatti dabanamtu akkas seenuu feetala. Addeenya ilkaan isii samaa ilaalu jira moo ilma namaatiin ilaala jettaa jechuudha. So intala akkasiitii fuusifnaa jenneeti gartee diyaaspooraan irra waliigallee jirra. So kitaabul jismi irraa tana fuusifna tana qonyonyaa fuula qottee jechaasi tagartee kubbaayyaa hanga wanti kana kubbaatii jecha bu'aa. Akkuma malakka haraqeetti bari intaloon uumashee booyuu wallaalle malee. Isin kitaabul jismi warri kitaabul jismi sun waan san fudhateen beeku gaaf biyya gala jira. Beera shawaat irraa abdii guutatina ittuma deddeebi'a. Jaarsa kun inni hin jechuudha. Ammumaa nutti himaa jira. Amma shaawuman fuudha amma ishee dhiisis. Obboleettii harateera isinitti fuudhu. Hin bareeddi akka ummaa seenaatitti. Isii caalaa bareeddi. Wallaahi jibee. Wallaahi. Qalbii nama muuminaan cabsan jedhanii ati namatti hin taphatin gaa. Muuminni beeraaf jecha booyaama. Ibidda sodaatee booyamane. Yoo obsallee akka ummaa seenaatirra laallattee baruu ni dandeessi. Naafi ati amalli kiyyaaf kan kee akkuma beekta oggaa harree waa hedduu jenna. Hayyee.
Haye. Eh? Duga waan gaarii ati ko. Nyaabati. Mama bana ma fuutu. Nyaabati oggaarre waa hedduu jechuudha andeenya. Miira keessa gallabaa. Kanaafuu yoo ishiin oggaa san naafiyatillee waliin ta'u nu bara. Maal jedhu? Furuutti jira maalitti Fuudhutti jira ka barbaadaa. barbaadaa jira. Sagaleen kiyya ni jira moo hin jiru? Injira. Ummaa seenaa deemee naa mariisisis. As jala jirtu dhagaa jirtu. Ummaa seenaa soddaa tiyya gabbara ta'us waa hundaa'uu hin dhiyeessaatiti. Tole naa jedhimee Arabeen adeemi giiftii kennii baasee arganii deebi salaamata gaafadhu. eessa dhaqee? Achi simbira dhuftee giiftii isinii kenniti kunoo hamataan jiru bar dhuguma deem. Eegaa ilillii yoo isin ol daddarbitu achirraan dhaqi umuseena. Soddaa